bakkuma takka ka Yesuus takka haatisa takka Yosef takka Waaqayyoon takka Yosef isaati ani Waaqa jedhe jira. Ani ofii kooti dhugaa hin ba'u jedha bara. Laaloo ana afaan Oromoon beeku bar. Akkanne. Okay. Yeella afaan Oromoo. Waan si jedhe. Ani Waaqa miti kan jedhu moo ni jira? Hin jiru jechuun ka ani Waaqa miti jedhu bakka Yesuus ani nama jedhe malee ani Waaqa hin jenne Yesuus waan si jedhe Waaqayyoon abbaan akka jedhu ana malee Waaqayyoon biraan jiru ana bukketti Waaqayyoon godhatina. Nuuf Waaqayyo tokko jira jedhe Phaawulos innis abbaa isa waan hunda uume jedha Phaawulos. Waaqayyo tokko jira afaan Oromooti waan si gaafa irraan si deebi. Irraan si deebi afaan Oromoo si gale. Yookaan yoo singal afaan shan jaaso inni nuti warri argee dhalate kun yookaan afaan ati beektuun siima waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Wangeela kana keessatti Waaqayyo abbaan meena dhaggeeffadhu kaa duras gaafii kisi an jechaan si fidisanii jechuun waan isin jedhe dhaggeeffadhu mee dura waan siin jiru waan jedhe as keessa yeroo nama dhaggeeffadhu kaa osoo waa dhaggeeffattee ni baratta dhaggeeffadhu Waaqa meeqaa jira jedhe. Waaqa tokko jedha ammas gooftaa tokko na dhaggeeffadhu kaa mee gooftaa dubbiin is a different between the Lord and God is a different Waaqaa fi gooftaan adda adda afaan Oromootti illee Oromoo akkatti barannetti illee gooftaa jechuun nama aboo wayii irratti naannoo wayii irratti shuumama wayii irratti biyya takka irratti maatii takka irratti ganda tokko irratti aboo wayii qabu walii galle so Waaqa jechuunii fi gooftaa jechuun wal adda waan siin jedhe Phaawulos akka jedhu Timoteos keessatti Qorintos keessatti nuuf jedhe yaa saba nuuf Waaqayyo meeqa jira jedhe tokkotu jira jedhe meeni dubbisaa qofa boqonnaa sanuun beeytu ammati ni beeyta boqonnaa san dubbisi maasitu fideemi maal ni beeyta boqonnaa san boqonnaa wangeela kee hin beeytu gurbaa kamiga wangeela kee keessa taa hin beeytu nu sirra beeka wangeela kee yaamanta akkas okay boqonnuma san naa himeeti yoo ati jabaadha boqonnaa san naa himte beektee taa sun rakkoo hin qabu. Lala boqonnaa sayyoon afidde guututti insi dubbisa takkarraa egalee ilaa meeqarra 8 irra jirti bakki san. Takkarraa ila 8 insi dubbisa naani boqonnaa san. Atumte dhaqi dubbisi. Hin beeku jedhe dhugaadhaan nan beeka dhugaadhaan jedhu tun hin beeku jedhe yoo beeytan hime nin dubbisa. Situ fidate waan ani garate na ooftutti siif hin oofamu siluma nama akkasii miti beektee. Ni beeytaa insi jedhe boqonnaa san an quraana kiyya bakka kana jedhu ni beeytaan jennaan ni beeka hin beeku. Sirriitti hin beeka malee. Himi bas hayyee. Atumti dhaqi baas. Hin beeku jedhe ni baasa. Situ fidate himi kutaa sana yoo baaste. Ani fidanne kutaa ani akkana kutaa yoo min dubbadde ani kiniisiin jedhe wangeela kee keessatti si jedhe dhaggeeffadhu bakkuma takkaan sin dhaggeeffadhu dubbii xarafa fotee deeme bakkuma takka Maariyaam Waaqayyo Yesuusin Yoosef Yesuusin ati Waaqa Waaqayyo abbaan ati Waaqa jedheen gartee takka Phaawulos dhufee Yesuus ati Waaqa jedheen naafidiin sin jedhe ammoo sandii sin jedhe hatta Phaawulosin sin jedhe hatta Phaawulosu Yesuus Kiristoos akka Waaqan ta'in amana Waaqayyo nuuf garuu Waaqayyo tokkotu jira innis abbaa jaalaan sin jedheen jennaan boqonnaa dubbate boqonnaa san ni beeyta nu baasiin jedhe koticha ni beeyta hin beeku jedhe nin baasa nu baasi rakkoon qabu wallaalees ma hin beeku jedhe dura wallaalee akkasitti hirtarka kanniti beeytu natti abadan hin beeku jechuun barumsaa bara hin beeku jechuun irraanfadhe hin beeku dagadhe hin beeku jedhe ka ni beeyta keewwata boqonnaa san hayyee himi Yoo siimi si to'aki baasati. Naan dubbisa himi ka bosa an gubine kanatti kiyya nama bar narra jabaa sirra jabaa zira jira firi maali wal jaalanna. Dhugaa keetti. Haalo numni nama ajaa'iba akka maraataa nu goote. Yookaan hin beeku jedhan hin baasa deeqaa takkatti kunoo. Akki nu baase rakkoon qabu. Laala ati himtu malee hin baasu ani nama kunuu kijiba guddaa osoo hin beekne akkanumatti waan irraanfattees ni beeka jechuun. Maaftii kina maan qabatati. Ani gadi lakkisu bakka hin qabeessan akka qeerrasaati dhiiga namarraa dhugu malee. Garuu bakka sana dubbistee amma an barbaadetti immoo dubbista beektee lakkoofsa. Waan jedhe yoo ati baaste nuuf garuu Waaqayyo tokkootu jira innis abbaa isa waan hunda uume akkasumatti illee gooftaa tokkootu jira jedhe innis gartee Yesuus karaa Maariyaam jedha waan siin jedhe boqonnaa san kun na dura jirti baaseen jira kakuu arawa keessa na dura jirti baaseen jira natti himeti bakka san. Jelelelele hin jedhunni. Ni beeyta
waan guddaa dhiisteeti beektee irra dabarsa waan guddaa. Second shanin si kana ni beeytamuun beeytu takka ni beeytamuun beeytu lama ni beeytamuun beeytu sadii Sadii, ni beeytamuun beeytu afur afur, ni beeytamuun beeytu shan. buusa akka jaldeessaa wajjin kun buusa bakka cufadhe akkas waan hin beekne hin beekaa jedha.